Hai. Muda famous guddaa ta'e tarraq jechuudha. Ani yeroo hundaa asumaan jira. Komedii gabaabaa kana keessatti yuutuubaroonni keenya akkasumattis warroonni sooshaal miidiyaa kanarratti aartii afaan Oromoo guddisna jedhanii fiigan jechuudha. Artistoonni akka walitti dhufanii tokko ta'anii hin hojjenneef dhiibbaa diinaan osoo hin ta'in firaan godhamaa jiru. Komedii gabaabaa kana keessatti isin garsiifna. Viidiyoo kana laayik godhuudhaan jalqabaa yuutuub kana sabiskiraayib godhuudhaan mallattoo bilbilaa tuqaa akka maxxansineen yeroo yerootti akka isin bira ga'uuf jechuudha. Amma dhumaatti daawwadhaa. Akkam bagana gayaan dhufte. Nagayame? Nagayame? Fayyaa? Alhamdulillah wallahi nagaya. Gaari. Obbo, barati maqaan kee guutuu Oromoo bira qotee jira. Yoo tana Ameerikaa dawwalanii maal naan jedhan ni beektaa? Laal biitti guutuun maqee yaamuu jirtii bakka deemanii. Bakka hoyiboo. Kuttee siin jee barati wayaas jirta seete yoo. Khawo mal seeta in daleene bar gana daleene hawaasa kanaaf kuni dalagaan jaamu bar yaa mal seeto obboleessa kiyya ammoo wayiin si gorsa wannan si gorsu yoo jiraate laalaati nama osoo namni xiqqa shokkatti tirsin tattaaffii mataasaa qofaan bakka kana ga'e laalaati kanaafu namoota tuttuqaa qabanirraa fagaadhu wannan siidaa mutan. Mee namoonni tuttuqaa qaban kanuma akkamiiti mee na addanaa babaasi mee bar gorsa ajaa'ibaa nama gorsi taalaati mee namoota tuttuqaa qaban kana jettu kana addanaa baasi mee. Namoonni tuttuqaa qaban kaa akkamiin aan jaasa. Namoonni tuttuqaa qaban adeeru wanni artiistii jettee yuutuubii fi feesbuukii fi kanarra yaattuun guutuun maqaa gaarii hin qabdu waan ati tokkicha hin ta'in. Okay, me nama akan farra yin fiye me. Khan maqaa miskiinaatiin maallaqa miskiinaa dam godhe. Khan artistoota walitti qabeeti footoo jala goojjoo takka jala footoo kaasee maqaan isaa badee Ameerikaa fi Kaanaadaan tun hundi irraa soo jirti hattuudha jedhanii. Khaanis booma diqaalaan isaa ganda keessa guuttee dhalaa deemtu hunda kunoo ilmaan isa fakkaatu malee dhalatu bakka deemu. Dhuga baanta wallahi. Kanaafuu awwanni siidhaa obboleessa kiyya waan itti jaaladhuuf itti anas gorsa. Hai akkamitti tuttuqame hoo? Anaas jechuun waanuma akkanaa kanaatu narra deemu ta'a jechuudha. Si malee nam tokko hin jiru namni maqaa gaarii qabu. Kanaafuu kophaa kee deemee siin ja'a. Diboo akkamitti taakaa hai mukni takkaa kophaa isaa mooraa ijaareen beeku. Mukni tokko kophaa isaa mooraa ijaaru jaasa. Aboo obboleessa kiyya kophaa kee tattaafattee bakka kana geesse nam tokko sin tirsineeti. Kanaafuu ammallee akkuma kophaa kee tattaafattee bakka tana geessetti tana ol deemuu dandeessa. Hawaasa kanaaf waan guddaa dalaguu dandeessa. Antan mo'onni siidhaa muyoo jiraate. Egaa hundinuu gaa artistoota hunda fuutee bineensatti jijjiirtee jiraate mee nama sochii sooshaal miidiyaa kanarratti gaa na dura godhaa jiru hunda yoo bineensa akka jijjiiramee jiru ta'e isaaniin na dura karaa kana deemee beeka. Eewwa akkamittiin isaanirraa fagaadhee kophaa kiyya waan bu'aa wayii takka illee buusuu danda'a mee yaada kana wanni addanaan beenta namni tanuu addanaa baasa. Wanni nan siin jiru. Taati godhuu qabdu ta duraatiin seema. Bakka isaan dhaabbatan hin dhaabbatin. Hayya kan biraa'oo. Yuutuuba kee keessa viidiyoon takka tasaanii akkanatti si biraan dabruu hin qabdu. Kan biraa'oo. Footoo wajjin ho'uu hin qabdu. Kan biraa'oo. Laayik godhuuf hin qabdu. Sheer godhuuf hin qabdu. Komantiis godhuuf hin qabdu. Hayya kan biraa'oo. Antana wanni niin siin jiru. Wanni an siidhaamu takkitti tana. Obbolummaa tanii an siidhaamu. Dhugaa baanta wallahi. Egaa namni hundi hammeenya akka qabaatu ta'e ani sirattu garaa qulqulluudhaan artii afaan kanaa sadarkaa addunyaatti ol kaasa jeeti tattaaffii mataa kiyyaa godhu jira. Siimee barra amma rakkinni guddaan jiru bakka isaan dhaabbatan hin dhaabbatin footoo wajjin ka'in waa'ee isaanii hin katabin waa'ee isaanii hin dubbatin laal
hundinuu hama namni yaa'u kun hundi kan man nagayuma footoo kaka'eef gadhiisa malee irra guddaan nama hama naas hin jee hattu akka jirutti maallaqa dhalaatu nu godhan jireenyummaan isaan keessa jiranuu jireenyaa miti kanaafuu obboleessa kiyya kophaa deemii naas hin jee kophaa maqaa hin balleessin kophaa deemu hedduu si galatoomfadha hundaafuu bara amma ijoolleen si hin geenye faalaal namni gariifaan si caalu jiramma kanaafuu ati immoo tattaaffii mataa keetiitti nas geesse kanaafuu tattaafadhu itti fuufinaas hin jee booda abdii maal naan jee talaa abdii maal naan jee dubbii tanarratti abdii maal naan jee jechuu ta'ise hayyee galatoomi gorsa naa kanate hundaafuu ifiin eegaye ani laal guddina kee kana kanaa ol akka deemuu dandeessu waan hin beekeef laal kanaafu wanni si baasu tokkichi kophaa kee deemii nama kophaa deemee bakka gaha keessattuu naannoo keenya kana keessatti nama gareedhaan deemee milkaa'e gare nama kophaa deemee milkaa'e malee tokko fakkeenyaatumaa qabadhu deemu nin deema anis nin deema ayya kaate antara tanin siidhaamu nageetti obboleessa na jira nin deema galatoomi ayye baay nageetti baay garte ay booda feemasa guddaa ta'e xarraq jechuu deema ani yeroo hunda asumaan jira booda laal inni deem gawwaa barbaadadhu amma ulaal foloorri isaa samii kutee jira ani hoggasan tanumaan xarraq jechuu deema tanumaani booda ati yoomillee naman taatu naan jechuu deem hobuma deemi miskiinummaa ta'eeti wajji waliin bahe obboleessa kayya wanni nan si godhu tokkittiin tanuma baran deemati taal nama tokko akka nama isa jaalatuu taateetuma yoo fedhii ta'e isa keessaan ibsatte malee akka jiranitti adawwoota kiyya warri tana dura dalaguu ture guutuun hattuu wal geesse hunda miqii oolan jaaladhu hunda jaalatanii caala takka laa dhuguma sanitti yoo dubbanne amma inni silaa maqaan isaa bareedaadha jarasan ol kakaasalaa jarri maqaa isaanii xuraawaa isaanii isa jalatti wal sirreeffachuu deema tanaafu hobuma yoo deeme irra jiraa nageetti dhaab eessatti deemtaa miti komeedii gabaabaa kana keessatti wanni hojjetame dhugaan jiraachuu komantii irra nuu kaaya kanaafuu daawwattoota keenya warri sooshaal miidiyaa kanarratti ammaan tana guddina aartii afaan oromootiif tattaaffii mataa keessanii godhu jirtan osoo abdiin kutanne jibbansa namni biraa summii ganda keessaa facaatu dhaggeeffachuurra walitti dhufne guddina aadaa fi aartii afaan keenyaa sadarkaa addunyaatti dorgomaa haa taasifnuun isiniin jaa nagayaan naa tura ammallee deemina wanni isiniin jechuu barbaade komeediin gaggabaabaan akkana akka isinitti fufu yoo barbaaddan like godhuudhaan nagarsiisa komentii irratti waan yaadaan ani irratti hojjechuu qabu naa barreessaan isiniin jaa hanga ammaa subscribe goote hin goone godhi